Nagaan araarri jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obbolaa koo jaallatamoo fi kabajamoo afuuraa saarontuu beelatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu. An obboleettiin keessan nagaa guutuun qaba. Inni madda nagaa keenya eegumsa nagaa keenyaa ta'e Kiristoos ulfina guddaa fudhatu. Saarontuu bidhaaf haaraa warri taatan immoo like, subscribe, share gochuudhaan irratti hirmaadha. Akkuma kana wanta biraayyuu tiyuu yeroo keenya gumna waan ta'eef maal taare yoo sagalee waaqayyootti immoo yeroo gumne jechuudha. Egaa guyyaa irraa akkuma beekamu nama sirna bukkeetti argitanii kun jechuudha obboleetti keenya faarfattuu Dinqee mokonnon jechuudha. Ishee wajjin taane gaaffii dhiyeesseefin erge jechuudha. Gaaffii sana mashirma bifa viidiyoo annaa deebistee jechuudha. Walumaan immoo hin dhaggeeffanna jechuudha. Hunduma keessaniif haa baay'atu jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatii waaqayyoo dhiiga Kiristoosiin kan bitamtanii hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kooti obboloota koo furaa suuraa tuubii akkuma kana miidiyaa adda addaa daawwachaa jirtanii nagaan dachaa darbii dabalii hunduma keessaniif haa baay'atu. Egaa akkuma kana guyyaa har'aa carraa argadhee asirratti dhiyaachuu kootiif guddiseen gooftaa galateeffadha. Akkuma kana obboleettii keenya Sara waaqayyo baraaf faarfattuu Sara waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu carraa kana laachuu keetiif hin jedha. Tole egaa gabaabumatti guyyaa har'aa gaaffii fi deebiitu kan dhiyeesse obboleettii keenya faarfattuu Sara yoo ta'u kan deebisu immoo ana obboleettii keessanidha. Ana obboleettii keessan faarfattuu Dinqeen jedhama. Tole egaa gabaabumaan gaaffii tokko hanga afurii isa jiru isiniif hin dubbisa. Deebii gaas argattu yaabdiin qabu jechuudha. Gaaffii tokkoffaan akka kana jedha. Wangeelaaf jedhanii kan gatii baasanii maaliif jettee yaadda? Lammaffaan mudannoo kee keessaa tokko nuuf qooduu dandeessaa kan jedhudha. Sadaffaan immoo addunyaa kanarraa fi samii kanarratti kan sodaatamu eenyu jettee yaadda sababiin isaa hoo? Akkuma kana afuraffaan immoo macaafa qulqulluu keessaa eenyuun fakkeenya fudhata kan jedhutu jira. Tole egaa gaaffii tokkoffaatti yeroo deebinu wangeelaaf jedhanii kan gatii baasan maaliif jettee yaadda jedha. Wangeelli ifa dhalootaati, ifa addunyaa kanaati jechuudha. Wangeelaaf kan gatii baasanii abbootii afuuraa baay'ee beennaa fakkeenyaaf kan akka Oneesiimoos fa'aa, kan akka Phaawulos fa'aa, kan akka akkuma kana Phexros fa'aallee hojii gurguddaa kan nama galmeessanii darbanidha. Akkuma kana kan akka Istifaanos fa'aa warra agaatiin reebamanii darban baay'ee isaanii fakkeenya fudhachuu dandeenya. Maaliif jedhaniitudha? Maaliif jedhanii gatii baasan jettee yaadda kan jedhutu jira. Sababa isaan gatanii baasanii fi wangeelli kun ifa dhalootaati. Wangeelli kun ifa dhalootaati. Wangeelli kun kaleessa gatiitiin tola dhufne gatiitiin dhufe dhiigaan dhufe nu qaqqabe. Kaleessa qofa achitti cuqqaalame akka nafnee fi unurraa dhalootatti dhalootarraa immoo unimmoo dhaloota biraatti gara akka dabarsinuudhaa fi wangeela kana nu biraan ga'anii jechuudha isaan. Abbooliin keenya gatii baasan wangeelatti akka dhalootarraa dhalootatti darbuu fi dhugaa jiru wanti dubbatamu fakkeenyaaf macaafni qulqulluun kun kan inni dubbatu waa'ee mootummaa waaqayyoo guutummaa akkuma kana waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi keessumatti kiristaanotaaf mata duree kan ta'edha jechuudha kan inni dubbatu. Kanaafiyyuu karaa dhugaa akka arginuuf akka hubannuuf akka barruu fi aarsaa godhanii nu biraan ga'anii kanadha sababii isaan ittiin nu biraan ga'an jechuudha. Gaaffii sadaffaan kan haalota jijjiiree kan haala hundumaa jijjiiree kan sodaatamu kan jiraatu jechuudha. Waaqayyo qofaadha. Addunyaa kana durbatee takkaatti daaraa kan godhu kan sodaatamu waaqarrattis lafarrattis waaqayyo abbaa qofaadha jechuudha. Tole egaa kanatti aansuun gaaffii arfaffaan macaafa qulqulluu keessaati eenyuun fakkeenya fudhatta kan jedhudha. Naman fakkeenya fudhadhu baay'ee jira garuu Iyyoobii fakkeenya fudhadha. Iyyoob nama baay'ee qorumsa addaa keessa dabarsee qabeenya qabu hundumaa hanga jalaa dhumee dhalli isaa hanga jalaa dhumanii darbee isaallee hanga raammoo ta'utti keessaaf alaa firaaf alagaan jibbamee haatumti manaa isaallee gooftaa ganittiin jette hanga kana keessatti nama obsaan dhaabbatee gooftaa eegate isadha naman fakkeenya fudhadhu. Egaa Iyyoobii obsa baay'ee qaba. Otoo nuti mataan dhukkubee immoo bakka mata kubbeen guddatu nutti dhagaame waaqayyoon jiru jechuutti kaana macaafa qulqulluu isaa keessaa macaafa boqonnaa 42 qaba. Dhaxxanii dubbifachuu dandeessu. Boqonnaa 42 irratti qorumsa hundumaa keessa darbeetu boqonnaan 42 waaqayyoo jireenya Iyyoob saduraa caalaa dachaatiin akka inni eebbise argattu. Gaaffiif deebiin qabadhee dhufe har'aaf kana fakkaata. Dogoggorri yoo jiraate na of kolcha siniin jedha. Waaqayyo sana eebbisu. Shaaloom turtii gaarii.
Egaa gaaffii dhiyaate irratti jechuudha akka eebbifamtan akkuma kana hubannoo guutuu akka irraa argattan abdii fi amantii guutuun qaba jechuudha. Utuun viidiyoo waliin waraabaa jiru jechuudha. Amma biraatiin na jala fixee silkiin jechuudha. Addaan suuraan kiyya biraa jite jechuudha. Yaadina jechuudha. Dinqeen gaaffii gaafatamte kun gaaffii isheedhaaf dhiyaate jechuudha. Sagalee waaqayyoo wajjin wal bukkee qabdee nu deebisteetti. Kanarraa akkasan hubannaa argattan abdii guutuun qaba. Namni jechuudha maal keessa amma jiru wangeela akkuma baranne akkuma dhageenya akka wal bifne yaadachuufidhaaf illee nu qopheessa jechuudha. Yaadannee jennaan immoo jechuudha miti macaafa qulqulluu gaafa yaadannu wanti cubburraallee irraa siqaa deemna jechuudha. Garuu gaafa dagachaa sagalee waaqayyoo dhiisaa deemna jechuudha. Maalummaa macaafa qulqulluu gaafa dagachaa deemna jechuudha. Cubbuun nutti mi'aa deema jechuudha. Garuu gaafa nuti waa'ee macaafa qulqulluu wal barsiifnee walitti himnee ifa waliif goonu jechuudha. Cubburraa fagaachaa hiqaa deemna jechuudha. Egaa maaliif akka gatii baasan? Akkuma kanallee jechuudha kan sodaatamu addunyaa kanaaf lafa kanarraa eenyu akka ta'e nuuf ibsitee jirtu bulettiin keenya Dinqeen jechuudha. Namoonni baay'een akka dhaggeeffatan abdii guutuun qaba jechuudha. Akkuma kana immoo eenyutu fakkeenya siif ta'a macaafa qulqulluu kana keessaa jedhee deebii gaaffii dhiyeesseef gaaffii sanaafis immoo an Iyyoobii nan fudhadha. Rakkinaaf dhiphinoota gurguddaa hamma kana ga'e kana keessatti dubbanni dhumarra garuu hin galate. Iyyoo boqonnaa barbaade isinirratti dhufu iyyuu malee ani irratti isaa dhufu iyyuu malee keenya Dinqeen jechuudha. Firoottu Dinqee boqonnoo jechuudha. Egaa isheenillee yuutuubii mataa ishee qabdi jechuudha. Akka subscribe gootan abdiif amantii guutuun qaba jechuudha. Yeroo keenya wanta biraa irratti hin dabarsina. Kottaa macaafa qulqulluu walii wajjin lallabna. Nuti jechuudha qooda biyya lafarra jiraannuu fi inni hangafaaf inni jalqabaa jechuudha. Sanyii wangeela facaasu malee ergama biraa tokko hin qabne jechuudha. Kanaaf hiriyoota keessaniifis immoo share godhaa, like godhaa. Anaaf wanti galiin galuun jiru garuu galiin isin share gootan isin like gootan akkuma kana immoo jechuudha dhaggeeffattanitti jijjiiramtan isiniif ilma waaqa isa jiraataa biratti isiniif kufaa malee galii anaaf galuu ilma waaqa biratti dadhabbii fudhachuu qofadha. Dadhabbii koo fudhachuu jechuudha. Kanaaf yeroo keenya wanta biraa irratti haasaa biraa irratti hin fidne jechuudha. Kottaa wangeela walii wajjin hojjenna. Egaa viidiyoon ijoollee baay'eedha kan na bira jiru jechuudha. Kanaaf suuta guyyaadhaa gara guyyaatti isiniif yaaddisuu yaala yoo danda'ame guyyaa egaa viidiyoon baay'een na bira jira akkuma isiniin jedha jechuudha. Viidiyoo haalli naaf mijate jechuudha. Guyyaatti viidiyoo 2 hanga 3 isiniif gadhiisuu nan yaala jechuudha. Ammaaf garuu guyyaadha gara guyyaatti sababni isaa ijoollee baay'een akka viidiyoo na biraa qabdan jirtu jechuudha. Warroonni viidiyoon keessa na bira jiru akkuma kana bifa audio illee kan naaf deebisan jiru. Keessanillee guyyaadha gara guyyaatti malee al takkaatti fakkeenyaaf edit gochuun jira jechuudha. Wantoota sirrachuma sirreessu malee akkasumatti waan hin gadhiifamneef jechuudha. Malee natti ulfaatee miti isiniin jechuun jaalladha jechuudha. Faarfattuu Dinqee Mokonnon waaqayyo barakee jireenya kee haa eebbisu eebbifamii isa itti waamtitti argamtee tajaajiluu keedhaaf waaqayyo isaa eebbisu ittiin jechuu jaalladha jechuudha. Like godhaa, share godhaa, YouTube isheellee akkuma kana isiniin jechuun jaalladha. Obboleettii keessan Saraadha jechuudha. Saroon tubii immoo like, subscribe, share godhaa isiniin jechuun jaalladha jechuudha. Yoo lubbuudhaan jiraanne biyya lafa kanatti guyyaa tokko wal arguudhaaf jirra. Injirri yoo ta'e immoo ilma waaqayyoo irratti wal argirra. Isiniin jechuun jaalladha. Dubbii wangeelaaf immoo ciiftaniin buliina yerichi yeroo nuti itti hojjennudha malee yeroo nuti itti ciifnu miti isiniin jechuun jaalladha. Hinaaffaan wangeelaa jireenya keessan keessa sinaa gubu sinaa qabatu jechuun jaalladha. Maaliif namni hinaaffaa wangeelaa isa gube tokko taa'uu hin danda'u kallattii danda'ame hin baheef ija malee jechuudha. Kana isiniin jechuun jaalladha. Isnaa eebbisuun eebbifamaa shaalom.